Sumayyaan hojii naa barbaada. Mana madaabitti deebi'ee ijoollee kiyya guddifachuu barbaada. Birriin ani qabadhee Itoophiyaa deemee guddoodha zoon jedhee eegu kanuma ishee akkaawuntii irra dhumtee akkaawuntiin duwwaa ta'uu argina. Dafee gara biyya koo lammaffaatti deebi'e. Ani guddaa se'ee akkasumatti ishee dhumtii qofan arge kamaatii jira. Asii achi deemuu jira. Olii gad deemuu jira. Hoteela jira. Akkasitti ishee akkaawuntii duwwaa taatu arginaan dafee gara Yemen deebi'e. Amma qaala'insi jireenya adde Sumayyaallee kuffisee jira jechuudha. Hojii naa barbaada. Yoo ijoollee wajjin na fudhatanillee natti tola. Yoo ijoollee wajjin na fudhanillee nama biran kaawwadha. Yoo nama bira kaawwadhallee Habashaa biran kaawwadhu Araboota ta'an malee. Habashaa ta'an Sa'iidootti ijoollee kiyya na jalaa kennuu danda'ani. Kanaafiyyuu hojii naa barbaada. 200 haa ta'u 100 hojii argadheen ture. Garuu mana kiraa ni qabadhe gadi waan taateef baay'ee xiqqoo waan taateef dhiise. Rabootanillee naa barbaada jedheen hin jira bakka kaddaamatti deebi'ee ijoollee kiyya guddifadha. Annaa ijoollee lama wajjin immoo namni fudhatu yoo dhabamillee homaa gochuu hin danda'u. Garuu ijoollee naa barbaada jedheen hin jira. Ijoollee tokko osoo ta'ee gaariidha. Lama wajjin namni nama fudhatullee argamuu dhabuu danda'a. Garuu naa barbaada. Kutannoon haati ilmoo guddisuun bareeda garuu akkaawuntiin kee duwwaa ta'ee akkas rakkattee akkas ga'uurra maali Sa'iidoodhaan ergin jettuuni? Maal taa'uu ergattee inni hin qaba. Osoo ijoollee kiyyayyuu na jalaa fudhatee boruu waan ijoollee kiyyattiin barbaadadhu deemee asii achi deemee barbaadadhu hin qabu. Annaa immoo Sa'iidoon osoo naannichitti fi kireeffadhee mana Itoophiyaatti mana kireeffadhee taa'ee Sa'iidoon ijoollee kiyyaa haala salphaan na jalaa fudhata. Asitti garuu nan argu eessattuyyuu fudhachuu hin danda'u. Akitti ijoollee kiyya na jalaa fudhata. Sa'iidoon ijoollee isaatiif ni du'a. Ijoollee isaa ni jaallata. Garuu ayyuutti geessa. Ayyuun gaafa sayyoo waan na jalaa goote isheen akka masaanuu biraa akka haadha biraa haadha biddeeni biraatti nama seeraan akkasii guddisuu miti. Gaafa san fuutee osoo ishii waan na jalaa goote anillee asumatti waa ta'a. Kanaafuu kanarra jedhee yoo achitti taa'ee yoo Itoophiyaa mana kireeffadhee taa'ee hoosuu bakka kiyya argee fudhachuu danda'a. Kanaaf inni immoo ijoollee barbaada waan ta'eef ijoollee kiyya fudhatee booda waan na jalaa gooti ayyuuni. Innaa kanaafini achi fagaadhee asitti immoo hin argu. Inumaa yoo mana Arabaa galee namni na argu hin jiru illee ijoollee kiyya arguu hin danda'u. Innaa guyyaa kanaadha kanani dhufee viidiyoo waraabette guyyaa isaa jaatti yoo kara galgalaa ta'e Sumayyaa naa barbaada. Inni immoo nama baay'ee waan beekuuf Sumayyaa yoo argite naaf qabaa jedhee jira waan ta'eef akka namni hin argine yeroo kana dhufee ammallee jalumaa eessaa jirti jechuudha. Sa'iidoo jalaa baqattumaa jirti. Baqachaa jirti jechuudha. Haga barbaadillee yoo jabduu taate haga barbaadillee cimtuu taatu garuu akkaawuntii irraa qarshiin dhumee ijoollee isaati kan guddisti waan ta'eef numaayyuu bara kana dubartiin abbaadhaan ijoollee itti gaafatamummaa si qaba guddisi jedhaniini isheen garuu akkasittillee haati ilmoo ofiitiif akkasillee yaaddu garuu hanga akkaawuntiin irraa dhumee qarshiin dhumee rakkattee gara biyya ormaatti deebi'uurra osoo ergattee maal rakkoo qaba. Kanaafuu filannoon ani taasise kana mana madaamititti deebi'ee hojii kiyya hojjedhee ijoollee kiyya guddifachuudha. Kanaaf hojii naa barbaada isiniin jetteerti barbaada fi moodii nutti qabatti moo arguma ittiin naante garuu abbaan osoo ijoollee guddisuu danda'u abbaan jaartii takkaa miti lama bulfachuu osoo danda'u ishiiyyuu bulfachuu hin barbaadin isheen iyyuu jaartii isaa ta'uu hin danda'ini ijoollee kee waan guddisuun ergi jechuun maaf dhorga. I don't know waan wanti gaafinatti ani immoo wargisanii jireenyi qaala'insi jireenyallee adde Sumayyaallee kuffisee hoosuu akkaawuntii irra buun godhee laal birrii baay'ee fakkaateetu osoo na jalaa dhumtee akkasitti duwwaa taanaan deebi'e. Asitti immoo bakka ijoollee kiyya mana biyyi kun immoo bakka itti biyyaara mana daa'ima ofii guddifachuuf namatti toludha jetteenna mana Arabaa hojjeta. San booda ijoollee ishee guddifatti. Qarshiitu xiqqoo ta'e malee hojjichallee argadheen ture. Bakka mana madaami ta'e mana madaamitti deemee mana madaami hojjeta durittuu kaddaaminatitti beeka kaddaama ta'e hojjedha. Ani hin jenne immoo naante sanaat kaddaamamaa jettettanii immoo kaffiinatti hin kennine qaba. Ani shaqqaalannati naa qabbataallo ስለዚህ ሸቃለ ሆኜ የአረባ ቤት መዳም ቤት ይሰራለሁ። ስለዚህ ስራ ፈልጉልኝ በአንድ መቶም ሆነ በ200 ስራ ካገኛችሁልኝ ደውሉልኝ ካናን ያላችሁ ጀቴ ጅርቲ ከናሁ ህጂ በርባደ ፊ አረ ሱመያ ዲሲ ነምኒ ገዲ ጉደቴ ከኤ ገዲ እንትኒታ ማል ሱመያ ሐምሌ ነው ከኛ ፍዩ አከሲማን ከሲማ ድበተ ገሩ
ijoollee ofii guddisuuf haati aarsaa ma kanfalti garuu abbaan osoo guddisuu danda'u Saidoon ijoollee isaatiif nama duudha garuu inni na jalaa fuudhee ayyuutti na jalaa kennaa san boodatti immoo ayyuu waan isheen gootu maaliif beekaan immoo osoo inni tasa na jalaa fudhatee eessatti argachuu danda'a asii achi fiigeellee barbaadachuu hin danda'uun qabu waan ta'eef innaa immoo mana kiyya immoo astaa'ee hojjetata yuutuubis hojjeta mana madaamis hojjeta mana kiyya immoo wanta kaffala gaafa inni xumurame galuu hin danda'a kara biyyatti immoo maatii bira ture maatii kiyyallee zoon qoofinan deebi'ee wanta hojjedhallee wanta hundayyuu isin agarsiisee jira amma garuu astaa'aa mana kiyyaafillee kaffala manni kiyya gaafa xumurametti haga sanitti asuma tura ijoollee kiyyallee guddifachaa ijoollee guddisuu dirqama fi kee qofa akkasitti ta'uu mana madaamii miti abbaan illee ergi jedhiin maal haadhatu hundee bakka jamtuudha jedhee jaarsa keetti siima sakkare garuu akkasitti mana madaamii hojjeta muudiin irra qabattamaa sumayyaa arratee bannaatish harabakkish akkasitti kinoo mana madaamii deebi'etti mana madaamii hojjedha ishi daa'imni sagootee hojjetti nama birallee kaawwadhee abashaa biran kaawwadhe amma warra araboota biroo kaawwadhee deebi'e araboonni akka salphaa kanatti daa'ima namatti hin kennanii warra abashaa kubbitamee illee Saidoonillee nama qabsiisee akkasitti kennuuf hin danda'a kanaafuu kana sodaadhe na yoo na jala fudhate immoo inni ayyuutti kenna ayyuun hin guddisetti achi boodatti yookiin yoo na jala awwaale yoo inni ammoo maraacha ishee jala fudhadhee jedhanii namni illee kaawwatu waan margetti ergamiti osoo argee ishee jala fudhadhaa akkuma ayyuun jetteetuma waan margetti dubbatte san osoo argee isheen barbaadu ijoollee jala fudhadhaa ijoollee ishee immoo fudhadheen akka isheen maraattu taasisa akkas jedhanii kanaafuu waan immoo ijoollee kiyya aarsaa barbaadu hundayyuu kanfalee ijoollee kiyya guddisaa kutannoon haati ilmoodha gootullee ajaa'iba garuu haayidamaa fiise kophaa kee maal haadha ko maal immoo mana madaamitti deebi'uun maaliif innaa kanaafuu akkasitti kinoo bakka guddisuuf murteeffattee iddoo bashannanaa ijoollee ishee geessitee innaa immoo ammallee bakka sanitti Saidoon nama baay'ee beeka waan ta'eef namaan immoo naa barbaada yoo argisan naa qabaa jedhee jira waan ta'eef yeroo dhufes guyyaadha yoo kara galgalaa ta'e namoonni asii wal ga'an jetteeti akkasitti dabarsite bakka kutannoon ishii hojiitti deebitee mana madaamii hojjechuu fi hojjechuudha innaa booqannaa torbanitti al tokko qaba yoo qabaadhetti bakka gaafa sanii fi akkasuma immoo hojii yoo seen hojii sinitti agarsiisa waan an hojjedhetti hundaafuu nutti agarsiise dafi yoo muudiin irratti qabatte haayida maaf izeen nutiyyuu muufachuun keenya sitti nool yoo muudiin taane dhuguma ta'e akka kiyyatti dirqama hin qabdu immoo kan isaa qofa inni illee jaalatetteerti ijoollee ofiis hin du'eetteerti garuu abbaa akkas ijoollee jaalatu immoo ijoollee dirqama waliin guddisuu qabda waan ta'eef hagas marammoo ati kinoo fuuldura keenyatti sumayyaan jabduudha mana iyyuu bitattee yuutuub illee hojjettee yuutuub isheetiin mana kee kan biraatu nu jaaladhetti waa baay'ee dubbatti dubartiin akkas jabdu fogeetti nuti akka bargamootti fuuldura akkas laallee si ilaalaa jirru har'a sumayyaan daa'ima guddisuuf mana madaamitti deebitee yoo jedhanii hojiidha garuu nuufillee shaggaa miti guys yemirri nama jabaa laalaa gaafa jettuun jabaata argitanii qarshii gaafa isheen qabattee galte san osoo daftee mana bitachuu baattee akkasittiin balleessite jechuudha isheen immoo bitattee hanga siyyuu akkaawuntii irraa dhunaan gara biyya lammaffaa deebuun gaariidha garuu osoo biyya mataattee naka baay'eedha garuu namni akkas ol ka'ee kun immoo madeebee mana madaamii hojiin isin tuffamu garuu daa'ima lama qabattee mana madaamii hojjedha jechuun akka dhuunfaa kiyyaatti naaf hin liqinfamne yoo muudiin irra qabatte immoo anan subscribe gochuun keenya waan hin goonu sumayyaa hundaafuu viidiyoon isheen haasoftee kana fakkaata hojii naa barbaada sin jettee jirti warra achi jirtan hojii barbaada fi gara biraatti biyya biraatti illee waan ta'u waama massalaam